Haasaan pirezidaantii Baayiden mana maree bakka bu'ootaatii fi seneetorotaa irratti taasisanuu fi guutummaa biyyattii irratti kallattiidhaan darbu kun karoora isaan dursa kennuu barbaadanuu fi fuullee mana maree haaraa irratti carraa dhiyeessuu isaan dandeessisu uumuu akka danda'u ibsameera. Haasaa pirezidaantichi qibxata har'aa galgala taasisanu kana dursuudhaan itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa Waayit Haawusii Kaaren Jean-Pierre ibsa kennanii jiru. The significant economic progress we're seeing under his leadership, his economic vision that's building our economy from the bottom up and middle out, the historic pieces of legislation passed into law. Tarkaanfii diinagdee faayida qabeessa hooggana isaa jalatti argaa jirru mul'ata isaa ka diinagdee keenya sadarkaa gadiirraa jalqabee hanga galii jireenya giddu galeessaatti ol ijaaru. Seerawwan adda addaa seena qabeeyyii waggootii lamaan darbe kana keessa raggaasifaman kanneen hojiiwwan mindaa galii jireenya giddu galeessaa argamsiisan uuman karaawwan riqichoowwanii fi karaawwan laf jalaa hulluuqan ijaaruudhaan bu'aalee qabatamoo fidan kanneen gatii mi'aawaa yookaan qaalii guyyaa guyyaatti fayyadamnu gadi buusan. Dhimma kanarratti hayyuu seenaa kan ta'an Jarmii Suur akka jedhanitti haasaan pirezidaantonni imaammata irratti taasisan yeroo hundumaa hiika siyaasaatu kennamaaf. Suur akka dabalanii jedhanitti pirezidaanti Baayiden haasaa isaanii har'aa keessatti qabxiiwwan kanaan dura sodaa dimokiraasii biyyattiiti jedhanii kaasaa turan har'as irra deebi'anii kaasuu danda'u. Pirezidaanti Baayiden akka haasaa isaanii waggaa darbe keessatti kaasan dhimmi wal waraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru ammas dhimmoottan ka'an keessaa isa tokko akka ta'uu danda'u ibsameera. Dhimma ulfa baasuu, dhimma hokkora qawweetii fi dhimma haaromsa poolisii biyyattii irratti bulchiinsi isaanii akka seera haaraa baasuudhaaf deemu pirezidaanti Baayiden himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin nagaan tura.